gammachuun tun waa jaarraa dhufti. Fakkeenyaaf jaarraa afur shan qabattee yoo tokko sirraa hafte gammachuun ta'e irru. Akkuma hir'atte saniin hir'atti gammachuu. Jahan bakka takka jiraannaan fuul jechuu gammachuun ta'e. Rabbi fuul nu haa godhu. Namicha tokko biyya faranjii tanatti jaan wayirratti barruura dubbisne birrii Ameerikaadhaa doolaara Ameerikaa biliyoona 5 qabaa jaan. Waggaa tokko khasaareeti biliyoona 4 deebitee jaan. Khasaaraa sanii jecha sagaraa seenee fannisee fajjeesse. Biliyoona 4 osoo namichi kun amma biliyoonni 4 isaa miti. ilmaan isaatillee akka fedhe qananiisee jiraachisa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jecha gammachuu jedhu nama hundatu jedhaa oola. Gammachuu jechuun maal fa'i? Maaltu gammachuu fide? Gammachuun addunyaa tanarratti waan ilmi namaa xiqqaan guddaan dhiirtii dubartiin cufti barbaadu. Namni silxaana barbaadu wanni silxaana barbaaduuf gammachuudha. Namni horii barbaadu wanni horii barbaaduuf gammachuudha. Namni jijjiirama barbaadu wanni jijjiirama barbaaduuf gammachuu. Wannummaan ilmi namaa addunyaa tanarra barbaadu hundi wanni barbaadaniif gammachuu san barbaadan. Nama tokko ka fuudhuu deemu maaliif fuutoo ittiin gammachuu barbaada siyya? Heeru boo maaliif heerumtoo ittiin gammachuu barbaada? Namni tokko haara wahuma addunyaa tanarra jiru hunda wanni namni barbaadu hatta nyaatallee dhugaatiillee yaabbiillee uffatallee bareedaa waan bareedduullee namni barbaaduuf gammachuu san barbaada. Gammachuu jechuun haara galfii jechuudha. Gammachuu jechuun raahaa badhaadhina qananii jechuudha. Ammoo gammachuun maalirraa dhufa? Gammachuun maal fa'arraa? Gammachuun tun waa jaharraa dhufti. Jahan? Waa jahan san keessaa waa jaharraa dhufti jechuun wantoonni hundi as keessa dhumuu dandeessu. Wanni gammachuu fidaa hundi waa jahan kana keessa dhumuu dandeessu. Yoo jahan kun bakka takkaa jiraate malee gammachuun namaa yeroo hundaa'u irruudha. Fakkeenyaaf jaarraa afur shan qabaattee yoo tokko sirraa hafte gammachuun ta'e irruudha. Akkuma hir'atte saniin hir'atti gammachuu. Jahan bakka takka jiraannaan fuul jechuu gammachuun ta'e. Rabbi fuul nu haa godhu. Ta duraa imaana. Namni imaana hin qabne addunyaa tanarra yoo waan fedhe qabaate horii qabaatus jaartii gaarii jaarsa gaarii wahuma silaa namni qabaachuu qabu hunda yoo qabaate namni gammachuun isaa irruudha imaanaan maletti. Maaliif jettee wanni waan kana fassaru namicha tokko biyya faranjii tanatti jaan wayirratti barruura dubbisne birrii Ameerikaadhaa doolaara Ameerikaa biliyoona 5 qabaa jaan. Waggaa tokko khasaareeti biliyoona 4 deebitee jaan. Khasaaraa sanii jecha sagaraa seenee fannisee fajjeesse. Biliyoona 4 jecha. Osoo namichi kun amma biliyoonni 4 isaa miti. ilmaan isaatillee akka fedhe qananiisee jiraachisa. Garuu wanni namichi kun dhabe maalii jettee yoo gaafatte imaana sani. Kabiraa namoonni garii horiis argatee waan fedhe argatee bareeduma rabbiin uumeefis argatee fuula isaa kana qotee jijjiiree saree jijjiire. Qotee jijjiiree wanni shimbirroo qottoorruu barartu jijjiire jaldeessattiif jijjiire namni uumaa namaa tanan fedhu jee dhiirarraa dhalattiif jijjiire dhalaa dubartiirraa dhiirattiif jijjiire akka rabbiin itti uumerraaf jijjiire. Tartiibaan ala bahuun kun hanqina imaana. Maal dhabee yoo jettee gaafatte imaana san dhabee. Kanaaf gammachuun addunyaa kana jirtu akka imaana malee hin guutamtu. Talamadaa fayyaadha. Oromoon akkeettu gisee maqmaaqtu. Nagaya fi fayyaa waliin lakkaawanii aanan kan nagayaan mi'aawaa jira. Dhukkubsattee mana hakimaa dhayitee yoo aanan siqqaban aanan duraan mi'aawu kanaaf bushaawu. Waa hunda addunyaa tanarratti harkattee biiliyoonara taatee yoo fayyaa dhabdee arra siree mana yaalaa san gubbaa siree adii san gubbaa jiraatte ati gammachuun ta'e zeeroodha. Irru hin jaamtu kun zeeroo jaama malee. Kanaafuu gammachuun fayyaa malee guutamuu hin dandeessu. Inni sadaffaadha nageenya. Wanni yeroo hedduu نجينا خلنا النبي عليه الصلاة والسلام حديث خيست كجي من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها نمني نجيك أباتي أمساتي ماتي ساخت البيئة ساخت نجيا انجراتي وان قلقنا خنجيو نياتو أباتي فياك أباتي أكوان الدنيا ميلا أفورين سخالمتي أبتي في تيجي خناف وني في الدنيا غير انجراتي ونجيني انجران الدنيا تنا خيستي قمتشون انجرتو يجو نبي الله إبراهيم قاف مكان سين نياتا في لغاتي في وانس العالم تنقنني وهند درسي رب اجعل هذا بلدا آمنا اجعل هذا البلد آمنا يا ربي بيجتنا بيجنا جانا وارزقهم من أجبود نياتا أجبود سلاش كان جت أنا برزقين أيوه خنافو ميكان جاي سدي أفرفان جارتي غاري وخين بوتي غاري يجو أبا منا غاري وخين جارتي غاري أيوه نمني وان فريق أباتي jaartii gaarii yookiin abbaa manaa gaariin qabaataniis gammachuun isaa irruudha.
namni tokko waan naan jee dur ammaa miti waggaa 10 dura ايوه biyya arabaa tanatti nama jaartuma dhabaaf jecha mataan oowwee maallaqa wali qabee qarraa itti dhahee gubuun arkee jee mataan garagalee yookaan qirricha keessatti awwaalee kadeemu jechuudha. Wahuma feete addunyaa kanarra qabaatee bultii gaarii yoon qabaatin gammachuun ta'eeruudha jechuudha. Meeqa afuri. Shanaffaan ilmaani. Ilmaan kanas irra guddaa silaa'u ni'imaa hedduu rabbiin namaa kan nutan nama dhabe qofaaf beeka. Ni'imaa ilmaanii nama ilmoo hin qabne qofaaf beeka. Qalbii namaa tana keessa jiran ulamaan islaamaa wahshiyyummaa takkaa jira jiran ta'u wanni takka illee addunyaa kanarra siin guunne ilmaan malee. Wana taatee bakka hojii fayyaa sarkattee horii sarkattee bultii gaarii sarkattee waa hunda sarkattee yoonii fi ilmaan dhabde gammachuun ta'eeruudha jechuudha. Jahaffaan qabeenya. Mallaqa. Kuni gaafiin qabu kana addunyaa nutti amantee harkatti kan dhidhee jirti horii kana yoo horiin hin jiraanne namni amma haga namummaan isaatu dhiiroo guutuu yaa'an takka nama waa qabu namni sammuu qaba beekama nama waa qabu ija qaba beeka nama waa qabu gurra qaba beeka nama waa qabu wayii beeka beeka nama waa qabu bareeda beeka bareedumni afaan kana nama seenetti oromoon gisee nama hatu kana jechuun waan bareedduu nyaattee waan bareedduu uffattee bareedda malee hoggaataan bareedni illee hin fokkinaa jechuudha bareedumni sanillee habare jechuudha afaan ta'ee kan namaa dubbatu jechuudha walaloon sun afaan ta'ee kan namaa dubbatu meeshaa lolaa ta'ee kan namaa lolu beekaa ta'ee kan namarraa dubbatu maallaqaa jechuudha. Wanti hangi yoo bakka takkaa jiraate addunyaa kanarratti fuul jedhanii nama makiina mana daajii fuul naqate jechuudha. Sani jechuu ni dandeenya. Kanaaf wanni ni jiru daawwattoota keenyaan rabbiin wantoota gammachuu bu'uuraalee gammachuu ta'an kana rabbi isin yaa kennuun jaara. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam arba'u min as-sa'aada waa afur gammachuu raayii yoo jedhan waa afurtu gammachuu jedhanii achuma keessa walitti cuunfuudha moo wani nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waa afur gammachuu raayii dubbate hadiisi tokko keessa walitti qabee ahmiyyummaa isaatiif arba'u min as-sa'aada jee dubbate yaabbii gaarii ollaa gaarii bultii gaarii wantu kun jaanuma kana keessa dhumu akkatti jaan kana keessa dhumu yaabbiin gaariin qabeenya manni bal'aan qabeenya ollaan gaariin sun nageenya nama hadamii ollaa gamsaa mimman irraan qoran hin jenne guyyuu tirtee dhiisiti ollaa hamaa namni qabu nageen qabu jechuudha kanaafuu nabiin alayhi salaatu wasalaam jee hadiisa keessa lakkaa'isa wanni afran kun milkii irraa ijee yaabbii gaarii fi mana bal'aa fi bultii gaarii fi ollaa gaarii jee dubbate sun jara jahan kana keessa jira jechuudha. Kanaa miti habiraa wannummaan fedhe wanni addunyaa kanarratti milki jedhanii lakkaawwan hundi yoo fidde jahan kana keessaa bahuu hin danda'u. Kanaafuu arkaanu sa'aadati sittaa jedhanii waan kana arkaana gammachuudhaa arkaanu sa'aadati sittaa jedhaniin roga gammachuu yookaan badhaadhinaa yookaan bashannanaa yookaan raahaa yookaan qalbiin teetuun tasgabbii si argachuudha. Wama feete waan namni itti gammadu yoo fidde jaan kana keessaa baasuu hin dandeessu. Kanaafuu ustaaz Ibsaafis haadha manaa gaarii rabbi haa kennuu jennaan horii gaarii horii bal'aas horii bal'aa ni beekta mana bal'aa horii guddaa rabbi si haa kennu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Osoo hin ta'in lagatu dhangala'ee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.